Mee viidiyoo kana Mucaa fakkata bakka goddanyaa kee turre akkuma jaarsati bakka asitti mana ijaazatitti nikaa godhannee turre. Bakka biyyatti illee isumatu na fichisiise jechuu warra keenyatti onnaa jedhee dhuftu malee jedheen jechuudha. Argase dhufee jechuu warri muluun hin beekani hambirri ergee fi hin beeku hagama waggaa kana geettu jechuudha. Ergasii dhufnaan bakka namatti ergee wal arginu malee jedhee giddiin manni alatti birrii baay'een dalaydaa bahinaan jedhee anis nama isa jaalatu na baasee ergasii bakka namatti ergee mucaa goddanyaa isaanii namatti goddanyaa isaanii wajji jechuudha. Na baasee anillee bakka birrii kumasha. Eshi akkuma dhageechan akkuma dhaggeeffattan viidiyoo kana jechuudha. Jalqaba irratti ijoolleen innuyyuu walii lama jechuudha. Amma fakkeenyaaf warreen jechuun biyya Arabaa dhufan kuni yeroo baay'ee jechuudha. Ana waan ajaa'ibus waan agarramus maaliif akka biyya ormaa deeman hin beeku. Kaayyoo warra kaayyoo hin qabne ta'ee kaayyuma isaanii sana raafatan illee ta'ee hin beeku. So micayyoon kun akkuma beektan akkuma argitan akkuma dhaggeeffattanii mucaanii biyyarraa na fidee wal barree kun sobaa ishee bichaa miti namna ijoolleen akkanaa namoota baay'eedha jechuudha. Mana ijaazaa gaafa ba'anii warra dhiiraatiin wal baruu rakkina hedduu irratti kan kuffisu kanaadha. Yaa ta'u malee namni kaayyoo qabu tokko amma fe'eeyyuu wal barisii dhiisisii boru maaltu natti dhufa laata jettee sammuu keenya keessatti ofuma keetii ani daa'ima xiqqoo miti nama gurguddaadha nama jabduudha jabduu taananuu gara biyya namaa dhufte of dandeenyanu maatii keetirraa baatee daa'imti xiqqoon hin jirtu biyaansi dhugaa dubbachuuf kan biyya ormaa deemu kuni nama jajjabaadha gin jabaa ta'eetis immoo sammuun isaanii xiqqaa kan ta'e ni jira. Yaa ta'u malee ani dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'iba baay'uma nama nan jedhamne. Amma fakkeenyaaf biyya kanatti jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafa ba'anii hin badu jechuudha bakka tidaarumaan godhadha jedhaniituma ba'u. Dhugaa ani oduma hojjetataa jiran bakka kaayyoon biyyatti qaban suni ani kana hojjedheetan ofan jijjiiraa kana hojjedheetan akka baluu san ta'a jedhaniiti garuu kan biyyarraa dhufanii biyya ormaa kana dhufanii so haa ta'u malee kaayyoon ani dura karoorfadhe san dagadhe bakka akka baluu san ta'uu qaba jedhee gaafan karoorfadhe ani fakkeenyaaf amma ijoolleen tokko hin jiru jechuudha. Hiriyaati takkatu jira. Maallaan jettee reefu dhuftee waggaa tokko guutii jechuudha. Emiratii Dubaay keessatti dhuftee waggaa tokko reefu guutii nan ba'aafanii goddanyoonni kiyyaa kanatti amma fakkeenyaaf Dubaay kanatti beeta kiristaanii jira. Beeta kiristaanii sanii beeta kiristaanii sadiitu jira jechuudha biyya kana keessa. Isaan ijoolleen kun goddanyoonni kiyyaa hundumti isaaniitu beeta kiristaanii deemu. Ani guyyuma takka illee nageessi jennaan na diddee. Kanaafiyyuu ishii biraa baduun qabaa naan jette. Lakkii hin badinii taa'ii warri alaa jiru akkanatti akkanaadha baay'ee rakkataa jiru. Kana bichaa ilaaltee uffatuma bichaa ilaaltee ani hin bayinii taa'in jedheen. Diddee baatee baanan hojii dhabdee waggaa tokko muluu mana ijaazaa teesse. Achitti dhukkubsattee maal jettee makaraa meeqa argite waa baay'eetu jira jechuudha gaafa ala ba'an. Isaan booda gaafa baatee bakka mana ijaazaa san baatu gara ijoollee wajjin walitti makamtee waa baay'ee barta jechuudha. Duriyyee taataa suusanyaa taataa bakka qarshiin harkasin taa'u oduma 3,000 argatte biyya kana keessatti of hin jijjiirtu biyyatti jechuudha. Maaliif
kana bittaa san bittaa akka baluutan ta'a uffata akka baluu sanan bitaa jetta walumarratti ilaalanii dhugaa dubbachuuf hin guduuffatan. Eshi haa ta'u immoo kuni ijoolleen tokko amma fakkeenyaaf of hin danda'anii mana kiraa keessa jiraatu. Ani mana kiraa keessa jiraatu asitti jechuudha. Wal baruu wal fuudhuu isaan booda ani insargeessu anuma qaban san waan walitti cicimmifatanii waggaa meeqatama hojjeta san walitti cicimmifatasanii maatii dhaafillee ani maatii isaanii irraanfatan bakka sirma isaan jireenyuma asii bichaa yeroo gammachuma yeroo muraasa qofa yaadanii kan boruu oma gaafa osoo ishii dhukkubee yookiin isa dhukkubee waa takka hin qabanii nu gargaara kana hojiin ijoollee ashii haa ta'u malee ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ana waan ajaa'ibu ana sitti sargeechan biyya Oromaa keessatti in sargeechuu lama ta'an immoo inni rakkoo hin qabu ani immoo gaafa immoo ishiin xiqqooshii ishiin hin ulfoofti inni qarshii dhabaa gatee biraa sokka ishiin rakkatti indeessi daa'ima san ingatti ijoollee meeqa ammaasitti biyya kana keessatti kan dhalanii gatan kan baqaan nu gargaara jedhanii dhugaa dubbachuuf namoota hedduudha kan waggaa 15 waggaa 12 waggaa 10 biyya kana taa'e aanarra ganaa na gargaara jedhee TikTok irraa iyyuu miidiyaa irraa iyyuu namoota baay'eedha. Amma maal jechuu barbaadetan miicayyoo sanarratti wal barree dhuftu malee naan jedhee bakka hojiitti na waamee qarshii 500 narraa fudhatee narraa sokkee jetti. Maal gochaa mana hojiitii baati. Ilaala hojii dubartii ilaalamee dhugaa dubbachuuf maal gochii bakka hojiitii baatee isa bira dhatti. Ani erga hojiidhaaf kaayyoo qabdaa kaayyoo keetii ani kaayyoo keessan galmaan gaachuu dhufte malee dhiira barbaachuu as hin dhufne. Siigalee yeroo tokko rakkinnis dubartootumarra jira. Dhiira bichaa irratti osoo hin taane dubartoonnis rakkina guddaa qabu. Siigalee dhugaa dubbachuuf. Kanaaf yeroo baay'ee kan rakkina irratti kufu dubartii kan dhaqee itti xaxamu ishuma. Ani dhiirri lafumaa ka'eetuma si janajjaneetuma maal godhe ani giddi dirqamaa miti kun as keessatti ani fedhii keeti malee dirqamaa miti. Kanaaf waxiidhaafis faradii biddeenaafis faradii akkuma jedhanii kan balleechuu yeroo hunda kan balleechaa qabu dubartiidha. Maaliif jennaan fedhii isheeti malee inni dhaqee yookiin immoo mana ishiin hojjettu saniis hin baasu odoo isin jettee teechee dalagattee kaayyoo biyyaa baateef galmaan gaattee kuni hunduuyyuu hin dhufu. Isinii galee kuni hunduuyyuu hin dhufu. Ammas maal jechuu barbaadetanii amma namoota hedduun dhugaa dubbachuuf ana waan gaafii natti ta'u yeroo hundumaa kanaadha. Maal gochii mana madaamitii gadi baati. Dhufte bakka erga dhufteen boodatti. Kanaafuyyuu ani dhugaa dubbachuu fi haasaa baay'is hin dheeressu. Kun yeroo hundumaa anaaf gaafidha. Tarii ijoolleen tokko rakkina adda addaatiin rakkina hojjechiistuu isaaniitiin wal dhabdee guddaadhaan warri ba'an sa'a. Warri immoo xigaabiidhaan ba'an kuni akkasumatti xigaabiin laphee daffanee booddee isaanuma kunoo kan dhalee achittis gatee balaa kanatti kan nda'u mangistiin asii yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf bakka mazraa akkasuma bakka eenyu kanatti daa'imatu argama yeroo hunda beektanii ana bashaa jechuudha yeroo hunduma. Kanaaf waan godhu dhabnaan indoo
warra paaspoortii qabu warra seeran jiraataa jiru malee as keessaa baasuun qaba jedhee inda'um kanaayyuudha tokkoffaan jechuudha kan baasaa jiru. Zimbiloo ani ba'anii kunoo warra galan kana kan baase maaliifi ani kan qulqulleessaa jiruuf tokkoffaan kanaaf ijoollee keenyatu gara dhabe beektanii akka barbaadanitti akkuma biyya Itoophiyaa san godhachuun biyya kana keessa walii gadi deddeemanii antini jechuun waan hin danda'amneef kanaaf tokkoffaa waan nama gammachiisudha dhugaa dubbachuuf gaarii godhan jiraan akka kiyyaatti warra xiqqooshii rakkatanii waa baay'ee rakkina namoonni tokko zim jedhaniiti kan ba'an dhugaa dubbachuuf xigaa bituu isaan baase namoota tokko immoo ani hunda odoon ta'e kan rakkatee ba'e hunda osoo hin taane gimmaasha kan rakkataniitoo ba'an isaanuyyuu gaafa hojii argatan hojii isaaniitirraa hin ba'an namni rakkatee dura ba'e sun bakki sun xiqqoo isarra ol ta'eef taanan mana sanii hin ba'a garuu kan deemu bare mana gadi taa'ee hin hojjetatu. Bakka gaarii ta'ee amma fakkeenyaaf ijoolleen hojii dhabnee hojiin biyya kana hin jiru kan jedhaniif hojiin hin jira. Kuni gaafa mana ijoollee ga'e ijoollee hin barbaannu jedhu. Gaafa mana nyaataa isaan ga'e nyaata hojjechuu hin beeknu yookiin hin hojjennu kushiinaa keessa hin hojjennu jedhu. Kanaaf walumaa walii gad deemanu osuma maal jedhanu homaa of harkaa dhabanii booddee rakkatu. Ijoollee baay'eedhaan waan hin jedhee fi biyya kana keessatti dhugaa dubbachuu waan taphaqa. Yeroo hundi baqa gurubbii hidhuu achiin nu gargaarii asiin qarshii nu liqeessi ani inuman dadhabe biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf tokko lama hin qabu inuman dadhabe ijoollee asiran keessattuu maal hojjetadhu harka qabdaa